kanan jedhu mucaa na biraa deemte ana da mirga deemte ji'a sagalidha. Ji'a sagalin finne iyyuu xixinnoo qabdi jirti. Gaafa deemte immoo waan hunduma isaa meedikaala galtee isheen deemte nugusaa kan jedhamu kanadha kan geggeesse barbeettu makiinaa yaabsisee baqa bultii lama mana bira bultee sadaffaa irratti isheen barrarte gizee sanaa jechuudha. Achi gaafa booleedhaa deebinu geggeessine gaafa deebinu immoo birriin daa'imni birrii 50,000 taaksii keessatti fuudheen itti laadde inni immoo birrii kana sinaallaan naan jedheetu deebiseetti na arrabsaa ture. Kanaafiyyuu arraba waan hin taane inni naan jedhee galagalii maarsiin godhaa mucaan kee akkas taate maalidha naan jechaa ture. Isa kana iyyuu dhiiseenanii amma immoo kana gidduutti immoo wanta odeeffamee kun kaleessa raniin hin dhageeyyuuti mucaan kee deessee foto fudhadhu birrii 20,000 kaffaleeti birrii 20,000 kaffaleeti si yaabsisne si erginaati naan jedhee naan birrii maali siin kaffalattiin hin jedhee birriin kaffaltu taanaan immoo lubbuu mucaa keessin argattu maal isa amma yoomitti seenaa sii ta'a maalidha naan jechaa ture ani walitti wanticha immoo beeku maali akka inni godhe immoo birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluu sin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu qabu abboon kana waanan godhuu sin qabu bakka dhageessanii mata garagali jedhe haadhaan gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishee sin nageenye garaatti baachuu ishee sin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaadde irra deeminaan jedhee ani waanan godhu sin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaan gaafa fayyaa fuudheen itti laadde gaaficha gaafa inni ndeesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii 85,000 kaffaliiti ayyarii irratti yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii 85,000 birrii 8,000 lakkoofne ani doon fiduu sin qabu anoon beekuttiin hin jedheeni achi booddee inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbiluma naa bilbilee akkanadha deesseetti birrii 20,000 si gargaaraati birrii 20,000 kaffaleeti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhaan isteedaraa waaqayyo maalan godhaan eessaa fideen birrii kaffal mucaanoo nagaa deemte asiyoo meedikaala galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani isa kana saba maal Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektan naa godhaati mucaan kun mucaasa qabaattu Arabaa fi sadaltu Oromoo fi sadaltu abbaa barbaadee fi sadaltu mucaan kun garuu fayyaa ishee akka jiratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa naa dhaabbaddaa adaraa keessa maaloo mucaa wallaalara waan tokko hin beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadhiira garuu isheen immoo naan gadhiira adasaayyuu dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef. Kanaafi ani waanan godhu tokko iyyuu hin qabu waanuma godhu hin qabu adaraa keessa maaloo waanuma gootan godhaate akkuma lubbuu ishee naa baraaraa. Galatooma kalas ni gaha kalas dubbatina imbooyinaa adako imbooyinaa nuti waa gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe nuti waa gochuu dadhabe. Saya gammaddan kun Guddaa keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee namichi kun haadhatti roorrisee ilmoo gurguree dallaalaa seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira. Dallaalaa seeraan alaa mootummaan hin barbaada. Inni kennu qabamee haatiin tala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagaleen isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessanii. Dallaalli amma kana humna godhateera. Dallaalaan. Anoo fayyaa isheen baasee hunda.
Ayu baatee bultii tokko bultii tokko bakkee baatee bultee hin beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheenii gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii immoo peestaalitti naqee dhugaara peestaalitti naqee birrii 50 harka kootiin taaskii keessatti itti laadde birrii maalii natti laattee naan jedhe mucaa kee hin argattooti kara barbaaddeerra immoo na barbaadde kara barbaaddeerra na baasii naan jedhe kara barbaadde fidi naan jedhe kara barbaadde fidi kara baay'attuurra fidi galagali dhaqiitii naan jedhe ana waanan galagaluufis hin qabu waanan godhus hin qabu inni si galagashu siifa dhufu malee anoon beeku sababa ani barumsan qabaan hin maayemi sababan ta'eef natti taphachaa jirtamni ittiin hin jedhe karuma kara barbaaddeerra fidi naan jedhe galagali immoo naan jedhe dhugaadha waaqayyoo kanaaf ani hin beeku bakka ta'eefi isa kana mucaa kun hormaanii ishee fayyaa isheen ergee birrii simuna harkaa fudhateera keessatti ittiin kenne. Inga mama inga sarara lakkoofsa gurbichaa dubbadhu uummata Oromoo. Bilbila isaa dubbatu waa sagal barreessaa jalatti. Oromoo bakka jettan dura kun lakkoofsa dallaala kanaa. Kanan jedhu mucaa na biraa deemte anadha mirga deemte ji'a sagalidha. Ji'a sagalin finne iyyuuti xinnoo qabdi jirti. Gaafa deemte immoo waan hunduma isaa meedikaala galtee isheen deemte nugusaa kan jedhamu kanadha kan geggeesse barbeettu makiinaa yaabsisee bakka bultii lama na bira bultee sadaffaa irratti isheen barrarte gizee sanaa jechuudha. Achi gaafa booleedhaa deebinu geggeessine gaafa deebinu immoo birriin daa'imni birrii 50 taaksii keessatti fuudheen itti laadde inni immoo birrii kana sinaallaan naan jedheetu deebisee ittiin na arrabsaa ture kanaafiyyuu arraba waan hin taane inni naan jedhee galagalii maalsiin godhaa mucaan kee akkas taate maalidha naan jechaa ture isa kana iyyuu dhiiseenanii amma immoo kana gidduutti immoo wanta odeeffamee kun kaleessaraan hin dhageeyyuuti mucaan kee deessee foto fudhadhu birrii 20 kaffaliiti birrii 20 kaffaliiti si yaabsisne si erginaati naan jedhee naan birrii maali siin kaffalattiin hin jedhee birriin kaffaltu taanaan immoo lubbuu mucaa keessin argattu maal isa hamma yoomitti seenaa sii ta'a maalidha naan jechaa ture ani walitti wanticha immoo beeku maali akka inni godhe immoo birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluu sin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu qabu abboon kana waanan godhuu sin qabu bakka. Dhageessanii mata garagali jedhee haadhaan. Gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishee sin dhageenye garaatti baachuu ishee sin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaaddeerra deeminaan jedhee ani waanan godhu sin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaa nagaa fayyaa fuudheen itti laadde gaaficha gaafa inni hundeesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii 85 kaffaliiti ayyaariirra si yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii 85 mini birrii 8 lakkoofne ani doon fiduu sin qabu anoon